jaartiin dullatiin tun maalirraa na shakkiti ilma ofiirraa na shakkiti ilmi ofii ana jala fiffiiga namichi ijoollee lama qaba akkasitti ana jala fiffiiga kushinatti illee fiigee na bira dhufa garnatti illee fiigee na bira dhufa ani araba yoo jaarsa araba ol jettee ija keessa laalte Itoophiyaatti zayitii nama naqanii ibidda zayitii danfisanii nama naqanii takka Itoophiyaa gora na jirti ofii qalbiin ilma na feete anallee araba kana heerumee haadha qabeenyaa ta'ee jiraachuudha akkana ol jedhee ilaalu araba heeruman faggizee jedhanii bakka haftaamii ta'an faayya wanni jettu qalbii keessa na jirti ofii ammoo ta zayitii sunnatti jirti siinqee ta zayitii sunna keessa jirti ol jedhee ilaalu namicha kan ani ilma isiituu ta'uun beeku bar achi as erga ji'a sadii moo afur jedhee mucattii wayii fidanii ilma ta'uu dhagahe malee an ilman se'u jaarsuma isiise guyyaa takka akkana ol jedhee jeesaa keessa ilaalee hin beeku isa argee nan sagade lafatti inni akkasitti kushina na jala fiiga gubadhee jaartiin isaa haati manaa isaa operaasyoonii taatee ciifti haati manaa namichaa kennitee firee naan jedha konka kalachira na jirtii kennaafi dachii tanarraa dhabama rabbisee haa godhu maal kennaafi kalachira na jirtii ka kennuuf hoolaa tokko kennitee firee jedha marga keessa gangalachuu barate si ajaa'ibaa bara kan marga keessa osoo gangalatu biyyaa bahe kunniin maayidha kennitee firee maal kennaafi na jaabdanii bara wallahi jechuudha osoo akkas ta'u birrii tana gizee baankii naa galchi jedhanii baankii naan galchu kuma hojjedhi tan birrii Itoophiyaa birrii 3,000 hin na fidatte namittiin tiyya 3,000 hin na fidde meeqa naa kennite 3,000 jechuun birrii 50 kuweetitti yeroo san 3,000 ta'a takkittiin 60 yaa akkam akkasii yaa waan akkasiiti birrii baankii naa galchi yoo jedhuuni innillee waan irraa barbaadu dhabee birrii baankii naan galchu birrii tiyya kiisii kaatee ittiin soora birrii tiyya kiisii kaatee ittiin soora eenyu akkamiin birrii baankii naa galchite birrii tiyya kiisii kaatee ittiin soora naa galchite hoo jedhee sii galche naan jedha waraqata risiitii hodhe waraqata risiitii eessaa fuudhee na kenna yeroo inni dhufee arabbifan babababababanna jedhu ana ammoo mata maraasee jedhisa akkuma baangaaliidha mata kan akkana rarraasee tumaan jedhisa maal abbaa kiyyaan godhaa yoo diqqaate birriin ji'a sadii akkasii bira wal geette warri kenna bakka adduutee jirti intalli teenna hin jirtu muyyattiin teenna duutee jedhanii Itoophiyaa deemanii Itoophiyaa imbaasii Itoophiyaa dawwalanii imbaasii Itoophiyaa achi imbaasii waan dawwalanii achirraan indeganaa hagana soqan dirasii ga'e jechuudha bilbila natti hin dhiiftu an afaan hin beeku birrii baankiin galchi silaa warra keenya silaa sa'a sanitti osoo birrii itti erganiiti nan soqan warri kiyyaayyuu silaa sa'a sanitti osoo birrii itti erganiiti birrii natteeti warri kiyyaan hin barbaadu birrii galchaa jirti lubbuun numa jirti jedhan nan soqu warri kiyyaayyuu sa'a sanitti gubadhee rifeensi kun narraa ciccitee saabate san keessaa bar nyaata gizee nyaadhu waan isiirraa hafe nyaadha waan isiirraa hafe lukkuun akka bilchaatteen sallaa isii bira galti onnoo istoofii bira keettee isii bira galti akkana bira teetti namittiin akka bilchaatteen kilaasii isii galti lukkuun distiidhaan bara sanuu lukkuun bilchaatama luka lama qofaaf feella yeroo hundaa yaa luka lama yaa ammoo cinaa wannoo tana jechuudha cinaa takka lukkuu cinaa takka feella mee eessaa nyaadhaan garree nyaadhu jiru bara yoo isin nyaattee irraa haftee jette nyaadha yoo namitti nyaattee irraa hafte qofa nyaadha hin nyaadhu sanuu yoo namitti nyaattee irraa hafte qofa nyaadha ruuzii jalqaba ofii nyaattee ka'ee nyaadha abadan garuu fawaakaa kana mala keessatti ni bitanii hin hata yennaan ni hata fawaakaa kana ni hata keessatti gaafa namni baay'een dhufeefati ilmaan isii nama lamaan tota fuutee jirti taate shaqqalaa naa taate gisa zibaalaa gatullee waa garaa kaadhee baya abukaatoo tokkomaaf hin ta'in burtukaana tokkomaaf hin ta'in
Gizee isaan bitanii dhufan. Muuzii tokko maan ta'in garaa keessa kaadhee. Shintibeet illee gizee dhaqeetiin jedhu takka fuudhee deema. Wallaa shintibeet illee gizee dhaqu takka fuudhee deema. Buqqeen tun goddee yeroo tokko ibiddi kun naqqabate. Ibiddi kun naqqabate dhadhaatti dhadhaa dibadhuu hin qabu waan godhuu hin qabu. Ibiddi kun naqqabatee gubadhee. Maal godhe isinitti fakkaate du'aanii yenna qolloftee na dhiiftii miti dee. Halkanatti kawaayaa uffataan tokko san kana warabbal qaba. Kawaayaa uffataan tokko san kana fuudhee oliin galee buqqatti rifeensatti teetana takkana kaatee akkana shaashii keessa na dhaabatu kan itti dhaabadhee tokko isaa bule. Itti dhaabadhee kawaayaa uffataan tokko san kanaan. Dhiita uffata kiifana jira. Kunniin hundi na bilchaate mee maaltu dukkana keessa taa'ee akkas bu'aa. Kunniin hundi na bilchaate kunniin hundi na guggubatee dhumate. Rifeensatti teetana akkasii tokko isaa bule qubaan adda baasee jechuudha. Kawaayaa kanarra oofaa bule. Ganamtii lafaa ka'ee dhadhaa se'aa malee lamanii jedhaniitiin qixxaa nyaatan tokko jira. Labanii shintibeetatti seenee keessaa fuudhee gittam godhan dibadhe kaa. An dhadhaa se'aa mitiire gittam godhe. Yoo ma xiqqoo hidhee jedhachi mataa gubbaan na gogee mataan itillee na ta'uun karaa itillee. Michilchee na ta'e. Waa meeqa keessa dabarree hadda sadarkaa fiiltarii kaannee teennu kana genne alhamdulillah. Sadarkaa jiraachuun kennaa shakkii keessa dabarree jechuudha. Sadarkaa jiraachuun kennaa shakkii keessa dabarree hadda sadarkaa fiiltarii kaannee teennu kana genne alhamdulillah. Tana booda maal kaannee teenna laata. Sadarkaa fiiltarii kaannee teennu kana genne jechuudha. Ibidda meeqa keessa dabarree. Sanuu bar yeroo hojii hin qabne bar hojii hin qabdu fayyadee fuutee asii mana ilmaa na fiddee na dalasiifti. Wallaahi mana ilmaa fiddee na dalasiifti. Aniin kun arabni hojii hin tuffatan yoo hojii diddan arabni gara biyyaatiin nama galchanii santu sammuu keessa na jira. Dideen jedhu baadhachuu malee. Ruuzii kanallee jalma goree baadhadha. Gaazii kanallee jalma goree baadhadha. Waa hunda jalma goree baadhadha. Jalma goree dhiibu. Gaaf kan gubadhee akka ta'u dhabe isiin shaaworii senteenna shintibeetii keessatti cufee bade. Shintibeetii keessatti cufee bade. Waggaaf ji'a 8 akkasii bira hojjedhee ka'e akka bahuun hin jiru shintibeetii keessatti cufee shintibeetii keessa osoo isiin jirtu biraa bade. Balbala shintibeetiitti gadi cufee. Balbala shintibeetiitti cufee biraa bade. Namicha dawwalee maama shintibeetiitti cufee jira dhaqee irraa bani jedhe. Shintibeetii duuba irraa itti qollofee dhaqee irraa bani maammaadhe shintibeetii keessatti cufee jira. Itoophiyaa wayititu jira. Itoophiyaa ammaan guyyaa kamisa na bira dhuftoota akka sharrii na yaatti. Sharrii wannummaan akka nama kennaa summiin hin jiru bakka hojiititti. Wallaahi dhugaa isin hin jedhaa miti. Waan barbaadda walii godhaa waan barbaadda walii ta'a mallaqa kenniif hicciitii kan kee waan mana hojjettu san keessatti gootu hin himin dubartii nama mana keessa walii hojjettutti bakka hojii bakka jirtanitti Itoophiyaa ammaan tun waan waliin jiraattan tun waan hojjettan walitti himina. An kana godhuu hedaa kana godhee hojii kan akkana godhee kan akkana godhee kan akkana godhee kan akkana jettaniitiin du'aa badaa malee walitti himina. Du'aa badaa malee. Du'a badaa malee qimamii shaayii godhan bar qimamii shaayii godhan ruuziin na goosisiifti. Qimamii shaayii godhan gizee ammaali jedhee gaafadhu natti nimtu. Welcome aadee gizee ammaali jedhee gaafadhu natti nimtu. Silaa isii maaliif fidan haa isiin natti himtuun fidanii beeka. Wanni guyyaa kamisa fudhanii na bira fidaniif haa isiin natti himtee ani isii irraa qabadhee haa hojjadhuuf isii fidan. Warraan maal jetti itti mee jira sammuun isii hin qabattu jetti. Tunta sammuun qabattuu miti jetti. Ufii hoo wanta akkanatti nimtu gizee an fidee bira geessee gaafadhe hoo kana maqaan isaa maal jedhama yoo laala kun hin barbaachisu kan ittillee godhuu baattu mata akkasiin fayyadu naan jetti. Ittillee godhuu baattu mata akkasiin fayyadu. Kan ruuzan naqamu kan silaa ruuza kabsatti baaraatiif hoonii fa'aa akka lukkuutiin fa naqee godhaa bara. Ciiduma baraksaadhaan jenne. Seefushaa nama mishaa mangistii kiyya welcome. Sinigalee
Wallaahi dhiiga na dhaabde. Dhiiga na dhaabde. Dhiiga jechuudha. Mataa kiyya kana na nyaatte. Akkanallee jettanii warri waliin hojjettan. Waliin hojjedhaa waliin dalagaa malee akkanallee jettanii nama kenna ka waliin hojjettan keessattuu warri afaan takka haasofta warri waliin hojjettan waan hojii irra hojjettu san waan hojjettu san walitti ni mina. Homa biraa walii ta'a yoo barbaachisaa ta'e mallaqa fuudhii kenniif. Gin akkaataa hojii itti hojjettu hin mina namatti walitti ni mina. Feetu dhiira ta'ii feetu dhiira ta'ii. Feetu dhiira ta'ii feetu dhalaa ta'ii dantaadha nan galchu. Walitti ni mina. Hiriyyaa hankee bakka hojii ofii jirtu hin fidin. Namicha biraa waliin hojjettu bira san hin fidin. Ijoollee meeqa tikeetti waliin mursiise biyya wal galchisiise. Hiriyyaa hankee barbaadii fi bakka biraa mallaqa kanfalii barbaadii fi bakka biraa. Malee bakka ofii hojjettu san bakka ofii galtu san bakka ofii galtu san nama kan keete nama kiyya jettee fuutee hin fidin. Summiidha namni kenna. Summii. Ana bar halkan keessa saddeetitti hiriyyaati jedhee fuudhee bira fidee halkan keessa saddeetiin mana irraa ganna ariisifte. Wallaahi halkan keessa saddeetitti. Halkan saddeetitti mana irraa ganna ariisifte. Makiinaa kun dabbaadhaa ka hoolaa fe'ee deemu kana. Ijoollee birootitti hin dawwalan tokko silkiin irraan kaasu. Silkiin irraan kaasu halkan keessa mana ganna ariisifte namitti wajjin. Balbala ganna cufatte ani bar intala gaafa isii madaamii mana irraa isii ariiteetiin jettu ani shaanxaa harkifadhee akkamitti isii ariita jedhee akkamitti isii ariitadhee shaanxaa harkifadhee shaanxaa eeggottotee faana ka'ee anallee waliin arii jedhee ka'eetu namitti mana irraa gadi na ariisisiiftee ta'ufiitii bakka an ka'e san ciisaa bulte. Bakka an ka'e san ciifte. An ammoo jechuudha warri biiroo silkii na jalaan kaasu lafteen irraa dhufe fagoodha eessa abbaa kiyyaa bularee dabbaa makiinaa isaanii keessa bule. Duuba makiinaa isaanii ka makiinaa hoolaa fe'u makiinaa baadiyyaa irraa isa hoolaa itti fe'an kana duuba makiinaa isaanii san gammana irraa gabbahee duuba makiinaa isaanii san bule. Makiinaa keessa bule. Makiinaa keessa. Biyya rabaa sana irratti wanni an ta'e waan bineensi bosona hin taane makiinaa keessa bule. Beena waliin deemna namitti naarii ta'e kennaan deemi biiroo taa'ee na eeginaan jettanii dhufa. Hin deemini hojii. Ciisi na eegin deemini hojii naan jette. Ciisi na eegin naan jette biiroo dhaqee ciisi na eegi. Sii galee. Kanaaf wanni akka nama kennaa summiin hin jirtu. Ofitti hin fidina. Ofitti hin fidina. Namni kenna bada. Wallaahi araba sii wayya fagoo fardaa lafoo dachaa haadha ormaa sii wayya. Haadha ormaa. Wallaahi haadha ormaa sii wayya. Keerii siin qabdu. Keerii siin qabdu. Namni kenna keerii siin qabdu. Keerii mata akka siin qabdu. Keerii takka. Bar akka hindiidha. Namni hindii waliin mana keessa hojjettanii argitan jirtanii hindii yookaan sillaankaa. Hindii yookaan sillaankaa waliin mana keessa namni hojjetee argee jira. Hindiidhaaf sillaankaan tun bar maal gooti beektanii? Gowwaan kenna kun jechuudha shamarran kenna kun gowwaan maal gooti? Gizee madaamiin raftu ganama lafaa kaati. Mudiira taati bar shamarranummaan baangaaliif hindii tuni shamarran kennatti mudiira taati. Maal gooti? Ganama lafaa kaati meebi isii dura wagga silaayyuu hindiif sillaankaan tuni hin galtu ni beektani. Hindiif sillaankaan tuni haadha bira hojjettee ilma isii guddiftee ilmaan isiiti fuutee ilmaan isii illee aga fuututti biyyumaan baa keessa teetti waggaa 30 waggaa meeqa keessa teetti. Sila baangaaliin hin jirtu biyyaan bahan baangaaliin baay'een hojjettu ni beektan irra caalaa warra shamarran hindiitiif baangaalii kanatu hojjeta irra caalaa ni beektan jechuudha. Isin maaliif taaptaaf hin goone amma isinitti haasa'u na jibbisiisa bari yeroo tokko koomentii godhaa jirtanii taaptaaf godhaa koopiliinki godhaa. Maal gooti? Ganama lafaa kaati. Sa'a meeqatti? Sa'aatii 7tti lafaa kaati. 7 cinaan mee lafaa kaati haa jedhu. 7 cinaan lafaa kaati. Yoo lafaa kaate isiin ganama lafaa kaatee yoo jette hanga shaayii takkaan yookaan indoomiidhaan gara of qabbaneessitutti hojii hin hojjettu irra caalaan isaanii.
قام ganama yoo lafa kaate waa darbachuu qabdi. Kenna kun fayyaalessi kiyya ganama yoo lafa ka'ee jedhe akkuma lafa ka'ee jedhe saniin akkuma lafa ka'ee jedhe saniin shintibeetii miicuu yookaan duwaaniyyaa qulqulleessu yookaan ammoo meeshaa miicuu gattaa. Isin tiya sa'aatii warri itti ka'uuni beektee miti reetuni. Kenna kun birumaayyuu taa'ee waggaa tokko yoo hojjetee waa'ee siisteema arabaan nan qabu kenna namni. Sistema araba kan nak kau bar. Isin dia ganam tila fakate bunati kan latti goote teetet masiitti. Fayyaalee sigi kun deemee fiigichaan dhaqee ala kana waliin gahee makiinaa ala qulqulleessee bakka makiinaan dhaabbate qulqulleessee duwaaniyyaa qulqulleessee hooshii jedhanii kun kawannoo kana kanniin qulqulleessee kana hunda geessee ka'ee kushiinatti itti dhufa isitti. Gizee dhufee meeshaa si miiccisiin jetti. Meeshaa kanallee isiin miicca. Meeshaa kanallee miicciti. Meeshaa kanallee miiccisan. Amma achi kaatee miti lukkuu firiijii baasii bishaan kaayyetti. Lukkuu firiijii baaftee bishaan keetti lukkuu miicciyetti miicciti. Mummurtee shunkurtiif timaatimii mummurtee qopheessitee jala keetta. Jala keetti. Jala keetti. Ammallee qursii nyaannee beeki jala keetti. Yallaa waa nyaachuu barbaadde nyaadhu jetti. Sa'aatiin amma isii yoo waa nyaachuu barbaadde nyaadhu ittiin jettu kan sa'aatii kami? Sa'aatii madaamiin lafa kaatee sa'aatii zuuriidha madaamiin lafa kaatee gara kushiinaa dhuftu. Laal waan isin irra fayyadamte gara kushiinaa dhuftu. Fayyaalessi kiyya silkii qabatee taa'ee buna yookaan naskafee burcuqootti harka qabatee asiin silkii haasa'ee yookaan ammoo asiin silkii kana garana oofaa sinimaa waliin taa'a. Arabni ni beektanii takka lafa kana hudduun gadi hin teettu ni dhufti ni baati sinima si harkatti argiti. Booda wanni isiin itti himte hundi waan quraanni dubbate. Waan ati godhaa dhufte kana hunda akka waan ofii hojjetteetitti yeti tagaadduu madaamii argitee lafaa kaate tun jechuudha. Kenna siisteema san hin beeku namni. Siisteema isiin itti fayyadamte san hin beeku namni. Siisteema isiin irra dalagate san fiddee si keessa kaayatti akkanatti gaal. Bismillah osoo hin jedhin. Bismillah osoo hin jedhin fiddee si keessa kaayatti. Baangaaliin isin tuffattan tun yookaan ammoo silaa shamarran baangaalii biyya araba baay'ee hin jirtu. Mana yaalaa minaamina keessatti argamti malee shamarran baangaalii biyya arabaa hin jirtu. Hindiidhaa fi wannoo tun sillaan kan tun jechuudha. Keessattuu sillaan kan faatira tarabbiin jallise jechuudha. Siniin galee ati ganama gizee lafaa kaate dursa nyaata kan kee bishaan kun kee nyaata kan kee dhuddee lafa kaate kushiinaa waan qulqulleessitu gara hojii kan keeti. Gizee nama lamaan isiin ta kushiinaa taatee ati qulqulleessitu taatee jala hojjettu. Isiin kushiinaa taatee ati taatee jala hojjettu. Habiibtii tiyya maan kamaan yansaan. Dursa eega lafa kaatee hojii kan keetti qajeelte hojii kan kee geeffadhu kayiiti cinaa dhiisiiti. Meebi fakkeenyaaf duwaaniyyaa bakka dhiirri ganama. Duwaaniyyaa jechuun bakka dhiirri abbaan mana fakkeenyaaf yoo ka'ee jedhe dhaqee taa'u yookaan keessummaan dhuftu qulqulleessitee mitiire hooshii ka irra deeman kana qulqulleessitee mitiire cinaa dhiifteetiin dhuftee nyaata kan kee godhattee nyaatta. Nyaata kan kee geessitee mitiire deemtee gara hojii kan keetti sanitti deebita. Hojii kana geessitee achi kaatee dhuftee ammallee dhufteetiin dayyuusittiin kushiinaa keessa teettu. Dayyuusittiin kushiinaa keessa teettu muutii si qabatti. Maaliif? Maa muutii si qabatti dayyuusittiin kushiinaa keessa teettu. Uffata kana si tokkisiiftee habiibti tiyye bara shamarran keenya kun bara tokkosanii uffata kana dachaasanii kaanii deemee kan itti shaayii dhugisiin jetti. Uffata ati tokkoftee kaate kana eessa geessitire deemteetiin kushiina dachaafti doolaa baggoorti. Mary mama ana gaadi sawi tartiib malabis وين فاطمة ما أدري والله وين قاعدة ما تبقى قرقر تليفون سنجت أكيد وستي ما ده بنتي لا 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 جرا جزير وتفيا لسكية ساني قبضة وشينا جرتاتي ساعات الدم يا فرنيادا ساعات الدم يا فرسيلكيرا سيوما تهدو سيارجا سيوما مال وفتا أتي توقفت أكمل تسين دولة بقولت أكمل تبات تهدي وفتا أتي توقفت
uffata tokkooti akkamitti abbaate taate akkamitti tartanii deetanii sarratanyaa fi madaam yelallee daladdan maali sababni isiidha madaam yela daladduuf akkamitti sarratanyaa madaam yela daladdan ammallee lammaffaa taree deebi'e dhageeffadha mana arabaa waan gaafa jalqabatti seente gooteen alatti dabarsitee caaltee goota taanaan kasaartee lafa jirtaati. Waan qaaba jalqaba gootuun alatti rakkoon keessan maanni gaafa dhattan daa'imallee asirra kaattee distii miiccati. Asirra kaattee daa'imallee distii miiccati. Nagitee? Asirra kaattee distii miiccati. Nuti dabbaadhattee daa'ima. Gaaf kaan ammoo gaafa guyyaa lammataa isinle salachaa ta'e irbaa duraa gursummeetti mooyyee qoraaftiisani. Irbaa duraa gursummeetti mooyyee qoraaftiisani. Salachaa ta'e maal gooti daa'ima lafa olin fuutu daa'imni jedha.